Kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii keenya taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha nagaa jirtu nagaa keenya jirra galata waaqayyoo isiniin jechuu jaaladha warroonni viidiyoo keenya laayikii sheerii koomentii gochaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jenna akkasumas immoo warroonni nu lolaa jirtanis waanuma hundumaaf iyyuu obsumaan wayyaa jechuudha. Har'a dammoo wanti filafiitii keessan dhufee fi wanta nani soobu fakkaatee namoonni na amanuu didanis ni jiru. Sababa saniif iyyuu mee har'a mucaadhaan nan dawwalaatoo mucaadhaan dawwalee garuu amma yoon dawwaluuf kana sanii hin jiru jechuudha. Lamin jaalala bilbilaan ibsata sila ta'eef iyyuu akka dhufu fakkeenyaaf akka dhufee filafiitii keessanitti ani biyaansi kaameraallee mul'isuu baadhu kaamerumallee dhosseetoo jechuudha. Nama kana waan inni naan jedhu filafiituma keessanitti olumaan dhageenya jechuudha. Sababa saniif iyyuu obsumaan na eeggadhaame bilbila nan dawwalaaf jechuudha. Waan inni naan jedhu. Mee qoyqaa bilbilli isaa yaamaa jira. Kan jaalalaa didda mucaa bilbila kaasaa jiru. Alo? Hello. Abeet nagaa. Wayii nagaa akkam? Galata waaqayyoo akkam jirtu? Jira nagaa kooti akkamati? Jiraanis galata rabbii nagumaati? Naguma akkamati mee suwi? Jirra galata rabbii akkamii? Jira nagumaan jira akkamati mee? Maa badde? Hin banne isintu bade malee nagumaati? Naguma wayii nagaa akkam? Andaan. Hin badde. Naguma akkamati mee? Ara hin baddanii isintu bade nu hin jirra bar. Laakiin bannaan akkamati nagaadhaa maa badde atuun badde bar? Situ badeeni. Ara hin banne nu irraaffattan nutti fakkaate kanumatti bar. Akkasimi? Shikaa eegeetti haa ta'u garuu isin irraaffanneeni. Maal abbuun beeku garuu nu irraaffattanis inni biraa dammoo xaal nu gootanilleedha maal. Haara suufii akkana hin jedhini. Maal kaayettaniiti nu irra. Anumaan akka hin jaartamu? Sumaanan jechaa jira namni biraa hin jedhu. Annee lakki haaraa tasaasofte. Dhugaa nu dagattanii haara nu hin dagatina akkanatti. Annee maal taate baddeeshaan jiraani bara maal si digadha. Maal kaa garuu beektaa amma dhimmaaf asii barbaade si arguu danda'a. Yoom? Har'as ta'u borus ta'u guyyuma fedha keetii jechuudha. Ayira koo garullee ni garuu amma diidan jiraachuu natti hin tolu har'a. Minaalbaata boroo ta'e nagumaa mima. Nagaa gijuma dhufte sitti makaa waan asii barbaade. Ishi bakka rakkoon gowwaara natti mijatu beektee diidan jiraayu. Bakka boroo ta'e manama. Shikaa bakka ishi gijuma sitti toles haa ta'u garuu dhimma guddaa lafas. Maatiin akkam naguma jiranii? Hundumti isaaniitu iyyuu naguma garuu dhimma maatiitii miti beektaa dhimmuma kiyyaaf kan keetti fassi barbaade. Garuu bilbilaan haasa'uu osoo qaamaan haasofnee dasna jedha jedheetuman. Ishi bakka rakkoon qabu yoo amma diidan jira boroo bakka rakkoo qabu ifan dabalaan. Ishi bakka kaashin badina kaa. Garuu karaa manaa sitti hin tolaaree dhufuun. Kana keema? Bakka rakkoon qabu nan laalame. Manatti mijatee nan dhufaan. Hin turin kaa. Ishi bakka rakkoon qabu atis naa dawwali siifan dawwala. Ishi bakka kaa oolmaa gaarii isiniif haa ta'u nu jalaa hin badina kaa mo'achuma. Ishi hin badu lakki hin badu. Naati naguma arganii garuu? Naguma hin jira. Yaaddoo kee turaan kan ka'e. Maal taatee qarsee dheeree? Maaliin? Qirna hin jenne bara. Suma arguu barbaade malee qirna hin jenne.
እሺ በቃ rakkoon qabu በቃ Yanika wanna waliin haasofnu oggumaati dhufte waliin haasofna ka bilbilaan immoo wanni haasa'ame liqinfamu sila ta'eefu wanna haasa'uu barbaanne qaamumaan odoo ol bira geenye haasofne dasna jedheen. እሺ rakkoon qabu garuu osittis mijati rakkoon qabu ositti mijati immoo bilbilaanis natti himtu rakkoon qabu ni bara. Bilbila sitti himuun barbaanne lamin qaamumaa sitti himuun barbaade. እሺ rakkoon qabu bakka ta'u nan dhufa bor. Eessatti ni si argadha? Ani manuma hin jira ani eessan deema mana. እሺ በቃ ናደ ወሊያት ይላለች እንፈም ከብሩ አራንቲ mijatu garuu. Eshi bakka nagaa siyaa fidu ka hin ደግሞ achuma na jalaan badin. አይ ለኪን በቃ Eshi bakka kana gaanaa ta'e nagaa naa oolu. እሺ ያትስ ነጋ ነው እሺ ቱርኪ ጋር ይባላል Eshi siifillee. እሺ Akkasii kuno dhageessanii jirtu boru nan dhufa jedhee jira. Waan inni jedhu dammoo boruus akkanumatti haaluma kanaan viidiyicha kaameraallee dhosseellee ta'u nageenya jechuudha. Garuu namoonni baay'een soofdaa oduu keenya martee waan akkasiisan jechaa jirtu. Soba haasa'an jirru jechuudha. Dhuguma haasa'aa jira. Dhugaa dubbatan dhugaarra bulu jedhanii. Silazza akkasii isiniin jechuu barbaada. Boru yeroo inni dhufe akkatti itti dubbadhu hin beeku garuu ittan dubbadha. Dhibbaan dhibbatti garuu guutee ittiman dubbadhan jechaa jira. Isin immoo mee waan naan jettan koomentiidhaan itti dubbadhu sodaatinis yoo naan jettan itti nan dubbadha. Namoonni baay'een garuu baay'ee jechoota badaa badaatanii annu jechaa jirtu. Isaarrattis akkasumas hojjettanis immoo Omas rakkoo hin qabu gaafadheetis yoo dides qorxii kiyya beeken dhiisaa yoo ishii jedhe dammoo achumaan itti fufa isiniin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo boruutiniin inni dhufee walitti deebinutti dammoo